Andu'aalem Gosaa sirbasaa Daddaysaa jedhu keessatti seenaa Fugugiin kaasee ture. Mee sirbichaa fi seenaa Fugug lafa Fugug kan ilaallu ta'a. Lafa Fugug kana beektu lafa Oromoo biratti seenaa cimaa qabu kan aadaan amantii fi jireenyi keessatti mul'atudha. Lafti Fugug akka Oromootti hiika isaa fi faayidaa isaa bal'inaan viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a. Afaan aadaa fi amantaa Oromoo keessatti lafti Fugug iddoo olaanaa kan qabdudha. Mee amma xumura seenaa Fugug kanaatti nu faana turanii affeerraa keenya ta'a. Namoonni chaanaalii keenya Sagalee Kitaabaa Ofishaaliif haaraa taatan like, share, subscribe gochuu keessan akka hin daganne. Yaada yoo qabaattan viidiyoo erga xumurtanii booda comment nuuf godha. Turtii gaarii. Bibande martuun gaatiisa wayitee martuun gaatiisa kanaan dura gobaaraay aadaan siirraa baaraay. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya Andu'aalem Gosaa jalqabumarraa kaasee Daddaysaa irratti waa'ee Fugug maal akka jedhee kaasuu keenyaatiin dura xiqqoo ishee waa'ee Fugugaa jennu. Hiikni waliigalaa Fugug jedhu jecha fagoo far away jedhu irraa fudhatame. Kana jechuun lafa fagoo fi ol kaatu jechuudha. Sirriitti qalbeeffadhaa. Lafa fagoo fi ol kaatu jechuudha. Oromoon lafa tana baddaa Fugug, riphuu Fugug, gaara Fugug, gooroo Fugug, Fugug wajii jechuutiin maqaa adda addaatiin waamu. Marri Oromoon bara 1000 dura lafa Fugug irra jiraachaa ture. Tulluuwwan, gaarawwanii fi lafti ol kaatu kuni seenaa fi jireenya Oromoo waliin hidhata cimaa kan qabudha. Sultaana taatisi balakana shabboyee sirbina raabasi yuubete dhangalasi goshingara korasi yuubete dhangalasi goshingara korasi. Wanti sirriitti qalbeeffachuu barbaachisu Fuguguu fi amantaa Oromoodha. Falaasama Oromoo akka amantaa waaqeffannaatti lafti tullu mootii lafaati. Itti dabaluudhaan akka warri waaqeffannaa dur jedhutti uummanni dur kan argame haroo walaabuu irratti jedhu. Lafa Fugug akka iddoo amantaan itti gaggeeffamu ta'e. Tulluu fi haroowwan akka bakka kadhannaa waaqeffannaa itti gaggeeffamaniitti ilaalamu. Haroo walaabuu lafa uumama guddaa Oromoon akka bu'uuraatti ilaaludha. Kanaan wal qabatee iddoon abbaa muudaa tan bara 1000 dura Oromoon sirna muudaa itti gaggeessaa turte lafa ol kaatu tana keessa. Haaluma kanaani dhawa yookiin kaalaandarii Oromoo kan murteessu lafa ol kaatu lafa Fugug tana. Maaliif yoo jennu akka dhawa Oromootti barri haarooyni kan eegalu caama roobaa eeggateeti. Kan biraa dhiisaatii ayyaanni Irreechaa kan kabajamu lafa ol kaatu tana irrattidha. Marree Andu'aalem sirba isaa irratti waa'ee Fugug yeroo haasa'u dabbal mootii gaaraa bosonuun faayamte dahannoo goototaa xurreente wal simte Fugug jalan jira kottu na simadhu maanarraa dhiboyte na baasi dheebute jechuun jaalallee isaatiif sirbaa jira jechuudha.
asirratti akka jaalallee isaa fagoo jirtutti haasa'utti jira. Dabbal mootii gaara bosonuu baay'amte daannoo gootota kureente wal simte fugug jaalan jira kootu naasi madooy manarraati booyte nafasi deeboote. Gaarri fugugii kan didaniin ni gama simee dhaabbatu waa bilaash akkasitti qoma dhiibeen dhaadanne bineensaa fi akkuun namaa kan isaan marsee taa'u ukkata isaatiin inni hurree maratu malee roobni hin jiru, inni jiraatu malee barii birraa jechuun arfaasaa fi caamsaa jechuudhaan dhawa dhahachuun hin danda'amu. Tanaaf Oromoon akkuma maatii isaatiif loon isaatiif dhimmamutti gaara fugugiifis ni dhiphata. Gosti nagayaa wal gaafatu dura fugug maal ja'a jedhanii wal gaafachuun kadhannaa guyyaa keessatti lekkee nagayaa fugug rooba nagayaa jechuudhaan hoda duudhaa seera yeroo dheeraa dur turedha. Gurbela mitiya wal malee maal qabna karaa dheeraa dhufte mijoosi simanna hiriyoota koo wajjin akka oda goona ashama baga dhufte aadas wal barsifne shanii jilbaboona walumaan bareena. Hunda irra ebaloo baddeessa fugug duumessa gombifachuu baatuun isaa mallattoo gaarii akka hin taanetti himama. Naannoo gaara fugugitti wanni barame barayyuu ganni bona saama. Baddaa fugug kana keessatti ganni dabrusi hamma birraan baatu roobni ni nyaqqisa. Akka waan samiin ripha booda achitti gadi dhahattutti roobni booda aana. Haa ta'uyyuu malee roobuu baatus arfaasaan dhufnaan obbora dura gosti daraaraa baasuun dirqama ta'us eballoon hurree dhufaturraan garuu gaafasii roobni baranaa hanqaa ta'uu waan hubataniifi wadaajni bakka jiru kadhaa rabbii jabeeysa. Daraaraa shummoo murna qopheessuun ega ijoollee nyaachisan booda tulluutti ba'uun farooroo jechuun rabbiin kadhatu. Egas ijoollee fi dargaggeessi akkana jedhu mari hedduun tun sirna aadaa roobaaf kadhatan keessaa yaa hurree faana roobaa yaa leeymoo faana roobaa muka guddaa koree leeymoo faana rooba rabbii guddaa kadhee leeymoo faana rooba kan inni irraan dhaabne leeymoo faana rooba jechuudhaan ijjisaa qeetti dacha'u. Sultaana daatisi balakaya jabboye sirbina rabasi yuvete dangalasi goshingara porasi yuvete dangalasi goshingara porasi. Marre sirbuma kanarratti Andu'aalem duraa duubaan kee martuu gaaddisa way kee martuu gaaddisa tanaannoo hagoo baraa yaadaan sirraa bara suutanaa daaddisii kalaqa shaggooyyee sirbiinarraa baasi yuubeetee dhangalaasi goshiin garaa kooraasi. Wanti ajaa'ibaan immoo gaarri fugug raaree baddaa
akka sabbata haadhaatti yeroo lama irra deebi'uun bakka afuritti gargar qooduun danna baraaree miidheessa. Gaarri Fugugii akkuma isaaf mijaawetti yeroo takka ol ka'uun lafa baddeessa. Ammas yeroo takka gadi bu'uun lafa darreessa. Sinjaaladhee maalee yamagalee yookalbii faayuu maatii yasuumaa. Walee hirbaa tolchaadhuun fureekoo gomorsaa miidhaayisaa jaalaleekoo shakam godhii shaaniin natti bu'ii urubsuu fi nagaasa dadda'isaa. Martuu tantee natti dhangalaasi dudubeetiin sirbe birraa baasee. Martuu tantee natti dhangalaasi dudubeetiin sirbe birraa baasee. Dudubeetiin sirbe birraa baasee. Dudubeetiin sirbe birraa baasee. Arre kabajamtoota daawwattoota keenya amma Fugugii fi jireenyi hawaasummaa maal akka fakkaatu kan ilaallu ta'a. Naannoo Fugug keessatti oomishni akka bishingaa fi garbuu baroota dheeraadhaaf kan turedha. Midhaan kun jireenya hawaasaa keessatti isa murteessaa ta'uun waanuma beekamudha. Bishingaa fi daabboo bishingaa jalatti dhalatanii guddatanii ka'u. Jireenya Oromoo hedduu isaanii waliin hidhata guddaas kan qabudha. Gosti Oromoo kabajaa fi jaalalli isaan looniif qaban akkan guddaa kan ta'ee fi barii barraaqaa osoo qayyoon Fugugii gama gubbaan hin mul'atiin dura biifama mooraa loonii yeroo banan kadhaa hirsii looniitiinidha. Abbaan warraa dhibayyuu isaa qarmammii harka mirgaa irratti suuquudhaan haati warraa ammoo sinqee isiidhaa qarmammii harka bitaa irratti suuquudhaan hirsii tolaanuuf hiri. Bobbaa bobbaate nagayaan nutti galchi. Dheeda nagayaa hora yaa'ii nagayaa jechuun biifama qarmammii banuun loon bobbaas turan. Walee hirbaa tolchaadhuun fureekoo gomorsaa miidhaayisaa jaalaleekoo shakam godhii shaaniin natti bu'ii urubsuu fi nagaasa dadda'isaa. Yeroo loon galus bifuma saniin dhibayyuu sinqee suuquudhaan biifama ol deebisu. Gaafa loon dheedaaf fagaattee dida dhaqu shokkee diidanaa oole dheedee nagayaan naa gale jechuun shokkeetti dhaddachaa huruusaa loon dachaasani. Kabajamtoota daawwattoota keenya gara xumura qophii keenyaatti yommuu ceenu waa'ee hiriyyummaa fi jaalala gaa'ela wal qabsiifne ilaalla. Hiriyyummaa fi jaalalli akkuma amala saba Oromoo naannoo fi aadaa addaan hidhatanii jiru. Hiriyyummaan yookiin walitti dhufeenyi namaa kan uumamu yeroo baay'ee umrii, sadarkaa gadaa fi naannoo irratti hundaa'udha. Maqaa adda addaatiin wal waamuun ammoo naannoo fi aadaa sabichaa keessatti bakka guddaa kan qabudha. Akkuma fakkeenyaatti ilaaluu fi naannoo Carcar dhiironni gogaa jedhanii wal waamu. Dubartoonni ammoo yeroo hedduu goyduu jechuudhaan wal waamu. Jechi kuni
bu'uurri isaa jecha gogees jedhu irraa dhufe. Gogees warra gadaa tokko, miseensa gadaa tokko yookiin hiriyyummaa cimaa namoota qabantu kanaan wal waama. Naannolee Ituu fi Afran Qalloo keessatti jechi beekamaan aaddee isa jedhudha. Jechi kun bu'uura isaa jecha addaya jedhu irraa argate. Addayaan hiriyyaa shamarranii yookiin hiriyyummaa shamarran gosa tokko keessa jiran bakka kan bu'udha. Yeroo baay'ee aaddee jechuun shamarran heeruma hin argatin hiriyyaa isaanii jaalalaa fi wal amantaa waliin qabaniin wal waamu. Naannoo Wallootti immoo aaddee jechuun addooyyee jedhamee moggaafama. Hiriyyummaan addooyyee ittiin ibsame hedduu cimaadha. Naannoo Harargeetti sirni aaddee kun hanga ammaatti kan itti fufee jirudha. Shamarran umriin isaanii ganna 16 erga guutaniin booda hiriyyaa tokko yookiin lama waliin hariiroo addaa uumanii maqaa aaddee jedhuun wal waamuu eegalu. Hiriyyaan tokko jaalala isaanii ibsachuudhaaf sirboota addaa sirbu. Yeroo qoraan cabsan bishaan waraabanii akkas jedhu. Hagoogaarra sutaan migiraa suuta deemi aaddee qoreessi dira. Hadaammii daraariini aaddee hiriyyoo qoreensi waraaniin ejersa gooroo firiin burjaana aaddee tiyya sanyii sulxaanaa jechuudhaan walii weeddisu. Guyyaa cidhaatti immoo hiriyyoonni yeroo intalti madha haadha isheetii baatu gammachuun ishee waliin qooddatu. Weeddus akkas jechuudhaan weeddisuuf. Jiini qallaan bahee hiriyyoo warri baasuu gahe. Aaddiyyee warri baasuu gahe. Way faranjiin dhuftee warri karaa tolchu. Warra ambaa dhayita aaddiyyee mijaasi haa tolchu. Hiriyyoo mijaasi haa tolchu. Way lallii lallayyoo addaan baane beekii aaddiyyee qallayyoo jedhu. Arda guyyaan keenya moosonni jaalala dubroo kindi Dabeenuutu waliif dabalay asli gifti baa ngolitoo yoomu ati naaf gaalay ani mootu teeti kunoo warra keetiin gaalay. Maqaaleen hiriyyummaa fi jaalalaa kun aadaa Oromoo keessaa akka aarsaatti iddoo guddaa qabu. Hiriyyummaan akkuma kana bakka aadaa fi jaalala cimsuuf tajaajilu. Jecha sirbootaa fi itti fufiinsa aadaa kana ittiin dhaloota biraa bira geenya. Marree kabajamtoota keenya seenaan jabaa Fugug lafa seenaa aadaa fi guddina Oromoo bakka bu'udha. Akka tulluuwwan isaa ol ka'aa fi gadi bu'aa seenaa Oromoo dhaloota darbe dhaloota har'awaatti wal qunnamsiisuu danda'udha. Beeksifnee dhalootaaf dabarsuun dirqama keenya ta'a. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessanii akka hin daganne. Yaada viidiyoo keenya irratti qabdanii fi koomentii jalatti nuuf barreessaa. Maarii kabajamtoota keenya Fugug isiniif maalinni horaa bulaa kun sagalee kitaabaati.